Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkam naga keessanii nageenyu koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isin qabu. Daawwattoota hordoftoota keenya dhugaa fi ulfi buleen mul'ata inni jedhamu sun isa akka kanaatti. Gaafa waa dubbannu lafaa qaameeti miti. Qabatamaa waan lafa jiru irraa kaasnetanii kan dubbannu. Kaleessa gaafa nuti makkalaakayaan kumaatamaan miliyoonotaan dhibbaatamaan qabaman jennu namni hedduun hin aman. Qabamuu qofaa miti. Akkamitti akka baafaman, akkamitti akka ergaman. Qaamni mootummaa akkamitti akka isaan sobe daa'imman umrii isaanii malee barnoota keessaa guuree waraana ergaa akka ture. Sadarkaa abbootii keenya siree irraa kaasee maanguddoota deemii waraana jedhanii dirqamaan erguutti kan jechaa turre. Qabatamaan garuu warri qabamee fi warri harka TPLF galee haala kanaan kan afaan Oromoo dubbatu afaan Oromootiin kan Amaariffaa dubbatu Amaariffaan afaan beekuudhaan dubbachaa jira. Garuu kana keessa Amaarri hin jiru. Oromoo fi ummata dabuubee qofa afaan isaaniitti irraa dhageettaan viidiyoo kana sagalee isaa isin dhageechisaa jechuudha. Mootummaan kun kufe gaafa jennu soba isinitti fakkaata. Namni akkamitti guyyaa 8 nama leenjisee waraanatti nama galcha jira. Kuni abdii kutannaa mootummaan kun waa tokko akka of biraan qabne waraana takka akka of biraan qabne argisiisa. Namni guyyaa 8 leenjii akkamitti waraana? Ani amma guyyaa 8tti akkaataa waan biraadhiis kilaashii sidi baabar. Kana jechuun lammiin kun dhumee anaa jiraadhuudha malee namni akka guyyaa 8 leenjisee jira kenna. Dubartii haala fabbaan qabne kana barbaade ilmaan hiyyeeyyii barbaade leestiroo irraa guuree leestiroo ammaa sii godha. Birrii 10,000 sii qabala jedhee waraanatti ergaa ture jechuudha. Kana hunda booji'amtoota TPLFitu dubbata. Viidiyoo gurra keessaa irraa akka dhageessaniif isin taasisaa. Inni biraa maalinni mootummaan kun kufuun isaa mul'inni isaa maalinni yeroo ammaa kanatti kaayyoon TPLF fi abaa'ollee jechuudha. Finfinneetti osoo jeequmsi hawaasa tokkotti hin ka'amin sholloq jedhee akka inni keessaa ba'uuf akka inni harka kennatuuf gaafatan jiran. Jeequmsi yoo ka'e lammiin nagaa aga tokko miidhamuu danda'a. Kanaaf odoo jeequmsi hin kaane karaa nagayaatiin harka kennadhu jechaa ni jiran. Xalayaatti barreessaa jiran bilbilaanis gaafachaa jiran. Eeggadda abaa'oo dhageessan itti gaafatamaan abaa'oo waan jedhe jiddu galeessa. Gaafii dhiyeessineef jedhe. So mee kana itti deebinaa daa'imman tunniin warri umrii 13 warri umrii 14 dubartoonni manguddoonni maal jedhan jira kenna. Badaliin isaan ittiin gaa turan kun maalidha kan jedhu gurra keessanirraa garaa nama nyaatan dhugaa rabbiidhaan duraanii taaraalee ta'an quufanidha kan jedha. Miti dubbiin akkasii miti. Isa tokko duuba dhaabanii waraana xiqqoo leenjii qabu duuba dhaabanii kanumaan beekne fuuldura kaanii yoo hin duubatti deebi'e waraanuma mootummaatudha. Yoo inni fuulduratti deebi'e immoo dirqama kan waraana wayyaanatti wal'aa waan ta'eef daaraa ta'a. Lubbuun kumaatama fakkeenyaaf daa'imni tokko maal jedhu nu nama 20 jedhe. 20 keessa 15 ajjeefame 5 hafee 3 madaa'ee 2 qofa hafee 2 kenna kuloo as jirraa jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Kumni 10 yoo deeme nama 10 akka qofa lubbuun hafaa jechuudha. Isumaayyuu warra harka kennate jabaatee warra tooftaa harka kennachuu beeku. Haala hamaa kanaa keessa odoo jirru mootummaan akkamittiin jiraa jenna mootummaan kun kufe moo kufne ree kufe bar. Mootummaan teessoo irra taa'ee miidiyaan akkanaa kanatti haasa'uu miti bariin jira kan jedhamu. Biyya san danda'ee hoogganuu waraanatti dhufe ofirraa qolatee danda'ee waan hunda dandamatu garuu ilmaan miskiinaa fixaa ilmaan hiyyeessaa isinitti taphataa akkamitti mootummaan hin jiraa jettayyaa jira kenna. Jiraachuusaa guyyaa muraasa booda gaafa mana hidhaatti argite qofa amantaa isin warri argite yeroo hedduu faallaa kiyya deemtan. Ammoo jechoon ani jedhe hanga ammaatti deematiin ilaala deema Yayyaa Bashir jala ilaala deema Farhaan Abdusalaam ilaala waan ana afaanii nama isinii jedhe isinii barreessaa jira bifaaraan waan jedhe keessa tokko si yaadachiisuu barbaada. Mootummaan kuni gaafa kufuuf deemu biyya shoshoror keessee diddiigee deemuu barbaada. Garuu immoo mormitoonni warra amma hidhatanii deeman osoo biyyi waa takka hin haleelamin osoo uummanni hin jeeqamin karaa aangootitti deebi'uu barbaadanii isiniin jedhee ture. Isuma san maxxanse Farhaan maaliif uummanni jeequmsa hin barbaadu? Sanaaf akka abiyyi amma argite sababa waraana TPLF barbaadu uummata nagayaa haleele Tigraayitti. Jarri immoo uummata nagaa haleeluun barbaadu warruma waraana isaatu warra dhufe jechuudha. Keessummeessanii haala gaariidhaan teechisan. Waraanni abiyyi garuu qabee jennaa waraana TPLF fi abaa'ollee haala suukaneessaadhaan viidiyoo irraa waraabaa akka isin argitan sanitti gadhiisaa jira. TPLF haala suukaneessan ajjeesaa viidiyoo gadhiisu argines hin beeknu dhageennes hin beeknu. Dhukaasa keessatti waraana keessatti yoo ajjeesan. Kasanirraa hafe qabanii kuloo mana hidhaa teechisan hanga gaafa
lolli dargaggooti asuma tursiisa turaa jedhanii kaampii keessa. Nagaa qabnaa jedhanii gammachuudhaan haasaa jira warri dhabe. Inumaa amma qabamuu keenyatti gammanneedhaan gisee turaa san caala. Bilisummaan as jiraa jechaa jiran. Kana nuyi immoo warra achi jirutu beekaree duuba. Rasaasa sodaatanii sitti fakkaatin. Afaan ofiitiin dubbatan. Kana mootummaan Abiyyi kana nama nilu waraana qabeenyannaan lafarraa balleessaa kun immootu akkasii garaagarummaa kanaaf qabaa jenna. Wantummaan nu garaagarummaa mootummaa fi tiippelleeffii qabeenyu kana. Tiippelleeffiin odoo naatoo qabaatu baattee akka waraana Abiyyi jiiluuf cafacaftee nu argisiiftu ture. Garuu waa'ee jiilaa osoo hin taane waa'ee namummaatti dhagaamee nama wannoo jedhee nama argitee booji'ame kabaja booji'amaa gootee fi qabdee teessin jechuudha. Abiyyi garuu waan akkasiin godhu. Kanaan garaagarummaan jiruyyuu arguu danda'uu qabdan. Kana isin dhaama viidiyoo kana hordofaa dhaggeeffadhaa. Ilmi namaa waan keessa jiru, abbaan keessa jiraachuu danda'a, firri keessa jiraachuu danda'a. Shaashamanneedhaas keessa jira, Wallaggaadhaas keessa jira, Iluu Abbaa Booritu jira, Jimmatu jira, Harargee jira, Arsii jira. Kutaan as keessa hin jirre hin jiru jechuudha. Hundi keessan beekuu dandeessan, maatii keessan ta'uu danda'a. Dhaggeeffadhaatiniin waan isaan jedhanis waa'ee mootummaa kanas hubachuu dandeessan jedhee yaada viidiyootti isin dabalata. Xaahir Hussein Xaahir jedhama maqaan koo abbaan koo Hussein Elemooti. Bakki dhalootaa magaalaa Nageellee Meexamaati. Aanaan koo Dodola. Aanaan koo godinni koo Shaashamannee. Poolisii Oromiyaa jedhanii fuudhanii biyyaa nu baasanii. Bakki leenjii Hawaash Bishoolaa jedhama. Kutaa torbaffaa baradha. Amma gara kutaa saddeetaffaatitti kaddar fuudhanii biyyaa nu baasanii. Nama baay'eetu du'e. Gaantaan kiyya nama 20 ture. Nama 20 keessaa namni 15 dhumateetiin namni 5 hafe. Nama 5 hafe san keessaa namni 3 illee hin dhaameera. Namni 3 dhaame san keessaa namni 3 kaafe keessaa harka kennanneerra. Nama 3 harka kennannee Tigraay waan Maqalee waan gallee jirruuf harka kennannee nagaa jirra. Homaan hasaabina. Abbaan koo Hussein Elemooti. Ana ilmi kee hin jira. Haati koo Madiinaa Cirrootii hin jira. Homaan hasaabina. Harka kennadhee mana hidhaa jira. Homaan hasaabina. Inni maqaan koo Mootii Dabalaa Wallaggaan jedhama. Kana irraa dhufee ganda Jambal Gaaraa olii aanaan Ajjoo godina Gimbiirraa. Maqaan koo Mootii Dabalaadha. Umuriin koo umurii 18 raayyaa ittisa biyyaa jedhanii biyya galmoosanii beeksisa baasanii gaafa beeksisa kana baasanii annee galmoomne achi baane amilee gaafa tokko gallee uursoo gallee leenjinee baane naase gaafa 29 eebbifamnee isa baane achi gallee amma ji'a tokko guutuu leenjiirra turre achi kaane guyyaa 12 waggaarra turre waggaa kana waggaa turre achi kaane tu waggaa kana waggaannu gaafa nutti cime jedhu nama 15 taa'ee turre nama 15 keessaatii nami lamii badanii nami tokko bakka fiiguu ta'ennaan qabamanii ajjeefamanii unimmoo lubbuudhaan nama 13 ta'anii hafnee harka laannee meeshaan dhukaafnu jennee umurii lubbuudhaan lubbuu keenya jiraachuudhaan harka laannee kanaaf illee godinyooti qollee yeroo wajjin kan illee jiru ijoolleen biyya keenyaallee baay'eetu jira isaaniin du'anii fi hin jiraatanii isaan jiran hin beeku ofii keenya immoo kun warra lubbuu keenya jiraachuudhaaf jennee harka laannee kun warra Maqalee gallee jirra guyyaa gaafa 15 qabamnee gaafa 19 kun Maqalee gallee jirra. Kanaaf lubbuu keenya jiraachuudhaaf uummata jirta illee jawaadhaas ni jenna. Kalama jechuun barbaade meeshaa wajjin qabee meeshaa kilaashii kan jedhamudha. Lafatti qabee immoo aayiqii kan jedhamtudha. Biyya aayiqii kan jedhamu. Achitti qabamnee kun guyyaa lamatu waan nyaatiin akka itollee bishaan illee jiru bishaan nagini akka addas gallee immoo kun daabboo namni hundaatanii daabboo kanallee akka duunee tokko nyaannee lubbuudhaan irra geenyarraa. Kanaan achitti immoo wanta ta'u hin beeknu waan ta'eef akka kana barbaada. Warri keenya wanti teessanii ilaalaa jirtan illee biyyi keenya illee uummati keenya. ስሜ ከማል ቲቤሶ ይባላል። የተወለደ ሻሸመኔ ወረዳ ቆሬ ይባላል። ከዛ እዚህ የመጣ ባሌ ሮቤ ነው። ባሌ ሮቤ አና ሲናና ወረዳ ሲናና ልጁ ጎትቴ ወደ ሻምበል ተመለሰ። ሲመለስ ልጆቹ የኛ ወታደሮቹ ወደ ኋላ እየመጡ ነው። ከዛ ከልጆቹ የኛ ልጆቹ ወደ ኋላ ልጁ ጎትተ ወደ ተራራ ውስጥ ገፍቶ ከሕክምና ሰውዬ ጠርቶ ላሳየ። ከዛ ልጁ ታሽጎ ወደ ሕክምና እኔ ከልጁ ጋር ሄደ። ከልጁ ጋር ሲሄድ ሕክምና ሄደ። ከዛ ልጁ ሕክምና ሲደርስ እኔ
ሬሽኑ ጋር ከሬሽኑ ጋር ተመለስ። ሲመለስ የኛ ጋንቶች ክፍለ ጦሮች መጡ። መቃንኮ ብዙ ነው ይስተላል እንደ መቃን ለለደ ጎድና ይሉ አባ ቦራና አልገሰች ገንደሞ ብዙ ወርሳ መቃን አባ ጎት ጥላውን ደስታ ይገኝ መቃን አለሁት አዲስ ይታይ እንግዲህ kan inni ladde bara 1990 ganda Moguu jedhamu keessatti abbaa koo dhaladdee mayyuun argeen beeku haati koo kuma lamaaf kudhaniitti kan isheen duute keessaa bakka barumsoota tuuni of intinaadhe barachuu bakka isa booddee siyoosiisuun intinaadhe jechi bakka isin kuma lamaaf 13 ji'a xumuraarra galee bakka ji'a tokko sulxanaarra ture ji'a tokko bakka ji'a tokko kan inni ala 1994 aanaa godina Iluu Abbaa Boraanaa Algeessaa achi Gondaa Moguu Qorsaa keessatti maqaan abbaa kootii Xilaahun Dastaa jedhama. Haati koo immoo Shittaayeen Gadaa jedhamti. Dhaladdee 2000 mana barumsaa kutaa tokko galee 2010 barnoota xumuree maqaan kee Xummee Duuba.